Jaalalli Waaqayyo Abbaa ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos tokkummaan hafuura qulqulluu hunduma keenya wajjin haa ta'u. Attam jirtu? Waaqayyoon guddaa galateeffannaa wanti amma dhagaa faarfataa dubbatamaa jiru hundumtu wanta mootummaa Waaqayyoo keessa jirudha kan isin dhibu. Waan mootummaa Waaqayyoo keessa jiru ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos nu barsiisee nutti dubbatee amammoo jireenya keenya keessatti akka agarru waan godhe waan ta'eef nama hundumaatti akka dhagaame nama hunduma keenyatti dhagaama. Egaa asirratti jireenya kiristiyaanummaa keenya gaafata. Jireenya kiristiyaanummaan waan dubbatan duwwaa ta'uu hin ta'in aakshiniidhaan waan fudhatan waan ta'e isa kana har'a akka carraa ta'es waama kana ilaalla wajjiniin dubbii Waaqayyoo kutaan har'a nuu kenname yoo fedhii keessan ta'ee taa'aa turre waan ta'eef kaanii dhaabannee dubbii amma namoonni gara teellaa dhufanis hin dhageenyoo ta'e wajjin hin dubbisne Waaqayyoon hin kadhanna. Namoonni macaafa qulqulluu qabattan Wangeela Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 21 jalqabeessa jiru dubbii Waaqayyoo wajjiniin dubbifanna. Namoonni qabattan bilbila irraa isa harkaas baafadhaa wajjin dubbisna. Maqaa gooftaatiin nan dubbisa akkeedha. Yeroo sanaa jalqabee Yesuus gara Yerusaalem akka dhaqan harka maanguddootaatiin harka lubootaa warra hangafootaa fi barsiisota seeraatiin guddaa dhiphachuun ajjeefamuun guyyaa sadaffaattis du'aa kaafamuun akka sarra jiru bartoota isaatti mul'isuutti ka'e. Phexros immoo gara bukkeetti isa qabee Waaqayyoo si haa oolchu kun si irratti dhufuun hin ta'uuf jedhee isa gorsuutti ka'e. Inni garuu garagalee Phexrosiin na duraa turi seexana nana ati gufuu anatti taatee ati kan namoota malee kan Waaqayyoo hin yaaddu jedhe. Ergasii Yesuus bartoota isaatiin namni tokkollee ana duukaa bu'uu yoo barbaade waa'ee ofii isaatii dhiisee fannoo isaa isaanaaf jedhee baatu ofirra kaa'atee ana duukaa haa bu'u. Namni jireenya isaa oolfachuu yoo barbaade jireenya isaa duraa hin fudhatama. Namni anaaf jedhee jireenya isaa kennu immoo isan argata. Namni biyya lafaa guutummaatti yoo buufate lubbuu isaa garuu yoo dhabe bu'aan isaa maarree yookis namni gatii lubbuu isaa maal kennuu danda'are? Ilmi namaa ulfina abbaa isaatiin ergamoota isaa wajjin dhufuuf jira. Yommus adduma addaan akka hojii isaaniitti gatii isaa hin kennaafi. Dhugumaan isiniin jedha namoota as dhaabbatanii jiran keessaa kaan utuu hin du'in ilmi namaa mootummaa isaatti dhufuusaa arguuf jiru jedhee ameen. Hin kadhanna Waaqayyoon. Hin kadhanna yaada keenya gara Waaqayyootti deebisnee yaadi kee ganama kanaa maayini yaa Waaqayyoo. Iddoo kanaa dhufeen jira akka ati jirtu immoo nan amana. Otoo natti hin dubbatiin, otoo nan gargaariin, otoo natti hin agarsiisiin yaa Waaqayyoo iddoo kanaa nan deebisiin jennee Waaqayyoon hin kadhanna. Hin dubbata Waaqayyoo ameen. Yesuus Kiristoos iddoo kana jira Waaqayyoo lafatti maqaasaa waammannu lafa maqaasaa jennee sassaabamnee jirru kana gidduu ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos jira. Namoonni fagoodhaas ilaaltan hirmaachaa jirtan Waaqayyoo naannoo keessan jira. Naannoo saba isaa buufatee jira Waaqayyoo. Jiraachuun Waaqayyoo immoo sho'aaf godhee deebi'a miti. Fayyisuudhaaf dhufaa, hiikuudhaaf dhufaa, ol qabuudhaaf dhufaa, karaa agarsiisuudhaaf dhufaa, hamaa cabsuudhaaf dhufaa, seexana rukutuudhaaf dhufaa, karaa namaa qajeelchuudhaaf dhufaa, keenyana namatti ijaaruu dhufa diinarraati. Waaqayyo akkaataa kanatti nu gidduutti of mul'isa. Haaleluyyaa. Si galateeffanna ganama kana carraa guddaa arganne jireenyatti akka jiraannuuf nu eeyyamte. Mana kee keessatti walitti qabamne dubbii kee dhaga'uudhaaf ayyaanni nu ta'e hin gargaaramne guddina keetti nu mo'ate. Yaa Waaqayyo waa'ee ganama kanaa gidduu keenya jiraachuu keetiif maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Kan barbaannu si, kan eeggannu si, ati nuufi dhuunfaa keenyadha. Ati nuuf tokkoffaa lammaffaa jennee toora sin aksiisna miti. Ati nuuf qobaatti guddaa abbaa keenyadha, gargaaraa keenyadha. Hundumti keenya siin gargaaramnee addana jirra. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ganama kana immoo ammas dubbii keetiin ulfina waaqummaa kee mootummaa kee nuu ibsuun jaalala kee haa ta'u. Aangoon dukkanaa humni afuura hamaa qilleensaaf lafarratti hojjetu jireenya namaa dhiphisu yaada namaa fuudhee godaanu dhukkubaan kan lolu yaaddoo sodaa dadhabbii jireenya walqixxaachuu dideef haalota garaagaraatiin sammuuf yaada namaa kan lolu qilleensarra kan darbatamu lafarra kan socho'u
aangoon humna hamaa hundinuu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan hidhame haa ta'u. Nan abbooma maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan cabe haa ta'u. Ilmaan waaqayyootiin kan lolu, yaada namaatiin kan lolu, fayyaa namaatiin kan lolu, jireenya namaatiin kan lolu, ganama kana humna isaa agarsiifachuu kan barbaadu aangoo waaqaaf lafarratti isaaf kenname ilma waaqayyootiin nan ifadha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yaada namootarraa kan fagaate haa ta'u. Hafuura waaqayyoo jiraataa hundumaa gochuu kan dandeessu gidduu keenyatti siin affeerra. Ati ulfinaan gidduu keenya deddeebi. Dadhabaa gargaari, isa sodaate jabeessi. Qoba galeessaa fi aanteesaa ta'iif dadhabaaf yaa Waaqa jireenya isaaf maqaa Yesuus Kiristoosiin hirkoo ta'uun jaalala kee haa ta'u. Nuu eebbisiin wajjin ta'i. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Ulfaadhaa ta'a. Kutaa sagalee waaqayyoo har'a nuu kenname otoo waldaan kiristiyaanaa kutaa ishee godhattee fudhachuudhaa baattee namni lallabu numa irra utaala kutaa kana. Maaliif Phexrosiin Yesuus Kiristoostu deemina irraa jedheeti fate miti. Isa kana otoo konfiraansiitti affeertan namni kana fudhatee hin ba'u hin dubbatu nama sodaachisa. Garuu waldaan kiristiyaanaa mata duree ishee keessa waan jiruuf irraa baqachuu hin dandeenyu inuma dubbannaa jechuudha. Yeroo dubbannu garuu Waaqayyo waan nu barsiisu keessaa qaba. Isa wanti guddaan. Yeroo baay'ee jireenya namoota jaboota ta'an ilaalleeti ittiin akkuma jajjabaannu namoota jireenya isaanii keessatti dadhabbii mul'ateen immoo akkamittiin jireenya keenya akka jajjabeessinu nu barsiisa waan ta'eef kan ilaalla. Isa dhaquu koo dura garuu akkoo beekamu yoo kutaa tokko ilaaltanii kutaa sana tokko boqonnaa isaa guutuu ilaaluun gaariidha. Yoo boqonnaa isaa guutuu immoo ifa gaarii nuu kennuu didee kutaa masaa guutuu Maatewosiin ilaalama. Garuu har'a isa gochuudhaaf miti. Yoo san godhee hin teenya. Nama hiriyaa koo tokkotu gaaf tokko wangeela lallabinaan jedhanii jedhe. Reefuma gooftaa fudhatee nama kana beektu. Kanuma immoo kan inni lallabu bultii galgalaa irratti lallabuuf hin ka'e. Halkan guutuu immoo lallabama 8 amma lafta bari'utti. Amma waan hin godhuun qabuutiin Maatewos boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irraan jalqabe jedhe. Abrahaam abaluu isa jedhu sana hamma lafti bari'utti dubbisuuf hin ka'e. Garuu gidduutti akkasuma nama 5-6 tokko erga dubbisee booda mana iddootti kadhatan sana keessa waraabessi iyyuu seebe. Chaaptanii isaa jijjiirame. Kanaaf yoo dubbifame iyyuu hojii hojjetu qaba achi barbaadeen. Dubbiin Waaqayyoo humna hojjetu of keessaa qaba. Haaleluyyaa. Kutaa keenya har'aa kana Maatewosiin yoo ilaalle Maatewos boqonnaa 17 har'aas waa ilaallee turre ani hin turre akka carraa ta'e gaalaaltanittu. Kutaan kun baay'ee kan isin dhibu boqonnaan 16 kutaa iddoo hiramee qabu of keessaa qaba. Kutaan kun warra Fariisotaatu Yesuus Kiristoosiin ilma Waaqayyoo dabarsanii kennuudhaa fi sochiin yeroo jalqabe kana keessattidha kan kutaa kana keessatti argitanii. Jarri kun warri isaan mormuudhaaf kaanii namoota warra Fariisotaa, warra Saduuqotaa, namoota warra ciccimootadha. Jarri kun warra isa mormuudhaaf kaan kuni warra walii galan miti. Siyaasaan waliin galanii, amantiidhaan waliin galan. Garuu Yesuus Kiristoosin balleessuudhaaf walii galan. Kan nama dinqu. Akkuma beekamu gaa inni guddaan biyyi lafaa amma keessa jirru kunis ta'e bara sana keessattis nama attaak ittiin gochuudhaaf, hawaasa tokko rukuchuudhaaf, yookiin waldaa tokko rukuchuudhaaf gaaffii gurguddaa lama bara sana ka'eetu bara kanas jira itti fufa amma Yesuus Kiristoos dhufutti. Isaan kun gaaffii amantiidhaa fi gaaffii siyaasaa ture. Kana lamaan ture bara sana kan rakkise. Gaaffii amantiidhaan itti dhufan Yesuus Kiristoosiin gaaffii siyaasaatiinis dhufan. Maaliif inni warra Roomaa kana gargaaruuf moo hin mormasa jedhuun gaafachuudhaa fi karaa amantii immoo isa kamiini warri Fariisotaa kan isaan aman gara biraadhaa, Saduuqonni aman gara biraadhaa, kan aadaan sun yeroo amananii wanta gara biraadhaa inni fidee kan dhufe barumsa gara biraadhaa. Kanaaf ijoon kun lamaan itti nama rukutuudhaaf nama gargaara. Bara keenyattis amantii tokko dadhabsiisuudhaaf yookiin siyaasa tokko dadhabsiisuudhaaf kan itti hojjetamu isaan kana lamaani amantiidhaa fi siyaasa baay'ee ulfaataadha. Biyya lafaa kanas isaantu raan godhee jiraata. Isa kana ilaalleeti kutaan kun garuu waan gurguddaa lama of keessaa qaba. Instructionii, programii Waaqayyoo karaa Yesuus Kiristoos lafa kana irratti hojjechuudhaaf ka'ee gurguddaa lama as keessa argitu. Inni tokko torbee darbe ilaalle waa'een waldaan kiristiyaanaa dhaabachuu isheeti. Programmiin Waaqayyoo inni tokko waa'ee waldaa kiristiyaanaa dhaabuudha. Inni lammaffaan kan ilaallu kutaa keenya keessa jiru Yesuus Kiristoos duutu irra jira. Kun programii Waaqayyoo ture. Kana lamaan argitu kutaa kana keessatti. Inni jalqabaa waldaa kiristiyaanaa dhaabachuudha. Inni lammaffaa
Yesus Kristos ilmi waaqayyo duudha kana akeekkatee waaqayyo erge lafa kanarratti waldaan kiristaanaa kan isheen dhaabatte Yesus Kiristoosinidha waa'ee waldaa kiristaanaa dhaabachuu instructionii isaas programii waaqayyo kan dhageenyes boqonnaa 16 kana keessa torbee darbe ilaalle waan ta'eef ani hin turre gaadhiifama guddaa waldaan kiristaanaa mul'ataan akka isheen dhaabattudha dubbiin isaa dubbii mul'ataati organizationii namoota wal ga'ee dhaabbatu ton ta'in akkuma sila faarfataa turre Phexrosin akkuma itti dubbate gooftaan dubbii amma haasaa jirtu kana hundeensa ilma waaqayyo Yesus Kristos core point godhe kan kaa'u waan beektuu fi iddoo kanarratti waldaa koo ijaara jedhe gooftaan waldaan kiristaanaa waldaan Kristos kan isheen jirtu ilmi waaqayyo jiraataa ta'uusaa saba amanuuf iddoo amanu irratti dhaabbatti waan ta'eef iddoo kanatti argina kanarraan kan ka'e wanta guddaa dubbate waa'ee waldaan kiristaanaa Yesus Kristos biratti iddoo guddaadha hin jaallata isheedhaaf du'ee macaafni qulqulluu kana baay'ee isaanitti dubbata kanaaf iddoo sanatti piikcharii tokko kaa'ee darbe piikcharii inni kaa'ee maa inni waldaan kiristaanaa kan isheen dhaabbattu kan isin dhibu isa keenyan agarru biildingii gurguddaa agarru ton ta'in nama ilma waaqayyo Yesus Kristos amane irratti dhaabbatti anaaf isin waldaan kiristaanaa inni karaa gara biraa waldaan kiristaanaa anaaf isin irratti dhaabbata ani waldaa kiristaanaadha isin waldaa kiristaanaadha hamma Yesus Kristos ilmi waaqayyo jiraataa ta'u amannutti inni iddoo irratti dhaabbatudha isarratti iddoo guddaadha gooftaan jecha kanatti kan kenne maaliif anaaf isin mana qulqullummaa kenne waldaa kiristaanaadha jedhee kan hin dubbadhu macaafa qulqulluu yeroo dubbatu isin mana qulqullummaa waaqayyooti jedhee nu keessa kaa'ee jira imagine wanti guddaa tokkotu waaqayyoo waan nu keessa kaa'ee jira yeroo Phaawulos warra Qorontositti dubbatu nuni yaada Kristos qabna jedhe yaada Kristostu nu keessa jira jechuudha so kun waldaan kiristaanaa waaqayyootu keessa buufata yaada Kristos ilma waaqayyoo isa jiraata ammoo jireenya ishee keessaa qabdi kun pointii isaatiin akka kanaatti piikcharii kaa'ee kan isin dinqu paaworii humna isheen qabdutti kennee sokke paaworii humna waldaan kiristaanaa sun qabdu yaa firoota koo Kiristoosin yeroo amannuun mana qulqullummaa waaqayyooti mana qulqullummaa waaqayyoo yeroo taanu waaqayyo achi keessatti aboo nuu kenne keessa nu kaa'etu jira aboo qabna waldaan kiristaanaa aboo qabdi ani aboon qaba isin aboo qabna har'a dubbii waaqayyo yeroo barannu yeroo dubbii waaqayyo kalees eengadda boris barannu iddoo jirrurraa akka ol siqnu waan nu keessa jiru kana akka celebrate goone waaqayyo wajjin adeemnuuf waaqayyo nutti dubbata kanaaf wanti guddaa jireenya keenya keessa kan inni jiru dubbate kan isin dhibu akkeedhe Phexrositti yeroo dubbate aangoon du'aa hin danda'u hin lolamti malee hin mo'amtu waan akkasitti dubbatee gaafanni jedhu dubbiin isaas cimaatee ati dhagaa jabaadha jedhamee itti dubbatamee jabaatee ka'e maaliif waa'een du'aa nu bira hin jiru aangoon du'aa mo'ameera nu biratti jedhee waan kee fakkaata Phexros garuu gara kutaa keenyatti gaafadhannu waan dubbatu qabaa'uuni waa dubbachuu barbaadeen kanarraan kan ka'e furtuun sitti kenne jedheetti dubbate waldaan kiristaanaa kan isheen baattu balbala isheerraa kan sagalee dhageessan yoo jiraate furtuudha kiristaana tokko irratti kan inni mul'atu kan dhaga'amu yoo jiraate furtuudha furtuu waa banuu danda'u furtuun sitti kennaa ittiin jedhe furtuu kana fudhateeti kan isin dhibu Phexros hojii ergamootaa keessatti dhaxxanii gaafa laaltan namoota irraa banaa ture boqonnaa lama dhaxxanii yoo laaltan furtuun isaa warra Jiwishoota irraa warra Yihudoota irraati dhaqee balbala banee hafuura qulqulluudhaan guutamee namni seenaan jijjiirame yoo boqonnaa 8 dhaxxanii warra Samaariyaa bira dhaqee Samaariyaan warra waliin jaallanne bira dhaqeeti balbala baneeti achi siyaasa boqonnaa 10 hojii ergamootaa gaafa dhaxxanii mana Qorneelewoos warra Ormootaa waaqayyoon hin beekne irraa dhaqee balbala baneeti achi sassaabee fide balbala dhuga ba'umsadha Kiristoositti fiduudha waldaan kiristaanaa kan isheen irraa dhaga'amu furtuu kana banuudhaaf kiristiyaan anaaf sinirraa kan waaqayyoo barbaadus kan nutti kennu asa church erga jenne furtuutu nu harka jira furtuun keenya jireenya namaa hiikuu qaba furtuun keenya nama gara gooftaatti fiduutu irra jira waldaan kiristaanaa kana qabdi waldaan kiristaanaa bajanni ishee waggaatti miiliyoonii meeqa haasa'urraa lubbuu meeqa isa jedhu irraa dhaga'u barbaada waaqayyootu furtuun isa kana hammamtu argame konfiraansii gurguddaa keessa hammamtu argame furtuun sun waaqayyoo hin barbaadu kun egaa aboo fi itti gaafatamummaa itti kenname ture Phexrosiif aboon kun har'a sun itti kennameera malee hiriyoota isaa warra kaan irratti akka inni aboo godhatee akka inni isaan irratti eenyummaa isaa agarsiisuun turre inni garbiraa ownership qabdi abbaa qabdi taayitilii waldaa kiristaanaa ilma waaqayyo Yesus Kiristoos erga kana ta'ee darbeegaa
kun hundumtu argachaasee Phexros erga kaka'e booda qabxii keenya kutaa keenya har'aatti achas nu deebisa. Otoo kana haasaa jiru Phexros mache nayyaada sammuu isaa keessatti maal waan dinqii akkasii maal egaan aboon qabachuudha ani balballi du'aa nan danda'u jechuudha gaa kana booda ani nani dhachuudha nani kayechuudha ani furtuu baadheen fiigaa egaa jedheetu gararraa otoo filaaluuti haasaa tokko taasame chaaptarii tokko keessatti haasaa gara biraa tokko taasame sagantaa lammaffaan isinitti hime kan isin dhibu sagantaa kana kanaan dura informationii kennaafii ture yoo macaafa qulqulluu keessa gara teellaatti deebitan boqonnaa 9 lakkoofsa 15 irratti 38 irratti nan du'aa dabarfamee nan kennama jedha haasaa dhufeeti amma garuu ta'a jedhe ta'a hin mareenna naasofna ani kunoo mari'ataa jiru nan du'a jedhe Yesuus nan du'a nama sila ati dhagaadha jedhe kanatu achi ol ka'eeti qobaatti achi baafateeti kun maa sirratti hin ta'u jedhe kun maa sirratti hin ta'u kana maa sirratti hin ta'u jedheeti gaafa ifatu Yesus Kristos isa ifannaan inni isa ifate kutaa keenya keessatti namatti hin tolu maal jedhee seexana nana karaa koorraa nan gufachiisin sokki jedhe silaa dhagaa mana ijaaru ni ta'e amma moo dhagaa gufachiisu ta'e dhagaa lama at the same time the same chapter konfiraansii tokko irratti bifa lama ta'e argame sila dhagaa sirratti ijaaramu jedhe amma moo nan gufachiisin inni jedhu sun dhagaa nama gufachiistu taate jedheetti dubbate maaliif kun ta'e action irratti geeti akkuma sila isiniin jedhe sila yeroo dubbatumu waa'ee du'aa yeroo kaamuu naasaamaa amma garuu nan du'aa sa jedhu duufin jedha amma garuu duufin jedha gaasa jedhu kana nan du'aa gaattiin jennaan dubbiin isaa jijjirame actionidha waan ta'eef amma yeroo baay'ee sagantaa baafannee action irratti yeroo dhufnu numa baqanna miti akkuma kanaa ta'e jireenyi isaa jechuudha gaa maaliif kun ta'e jireenya nama kanarraa maal barraa isa jedhuutiin dubbachuun barbaada baay'ee namatti hin tolu akkuma isiniin jedhe maaliif yaadi isaa adda ta'e yaa firoota koo nuyi nama Phexrosin kan ilaallu Phexros waaqa miti Phexros nama namni maa inni isa jedhu kana nama nuyi nama qulqulloota miti mee ajandaa kana isinitti agarsiisa maaliif akkatti adda ba'e Phexros waan du'uu fi du'aa ka'uu Yesus Kristos inni jalqabaa Waaqayyo murteesseera akka inni du'u Waaqayyo biraa murtaa'aadha tokko inni lammaffaa Yesus Kristos biraas murtaa'aadha andu'uun narra jira jedhee du'a isaatiif qopheessa warra Fariisotaaf Saduuqota biraas murtaa'eera namtichi kun karaarraa ka'u nurra jira haduu jedhee du'a Yesus Kristos kan hin barbaanne yoo jiraate seexana duwwaadha inni immoo wangeela Maatewos boqonnaa 4 keessatti yeroo Yesus Kristos qoramuudhaaf lafa duwwaa dhaqe sanatti seexanni Yesus Kristosin waan inni affeere yoo jiraate du'iiti du'e ulfinatti akka deemu waan barbaadee fi naasa gadiiti yaada isaa keessa kaa'ee gaaratti ol baasee ilaali miidhagina biyya lafaa kanaa kan hundumaa siin kennaa aboodha kuni naasa gadi naakuu fi lafuma kanatti dhimma kee fixii ittiin jedhe yaada kanatu macaafni qulqulluu akka jedha Yesus Kristos yeroo seexana sana ofirraa ifate sana yeroodhaaf biraa deemee jedha macaafni qulqulluu yoomiif deeme yeroodhaaf inni deemu kuni warra kaan bira nanne kan isin dhibu ergamoota gooftaa Yesus Kristositti naanna'eeti yaada isaanii barbaada the first thing seexanni kan inni barbaadu nama dadhabee kufee gangalatutti badaa successful hin ta'u seexanni kan inni itti gammadu nama yaada isaaf ergisu jaallata isa irratti hojii guddaa hojjeta yaada irratti maaliif yaada akkasii yaadde Phexros jedhuudhaan yaada isaa irratti maal jira macaafni qulqulluu keenya wangeela Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 2 seexanni naanna'eeti ergamoota gooftaarra otoo naanna'uti yaada isaa dhaqee Yihuudaarra buufate jedhee dubbata imagine yaada isaa buufata seexanni yaada lola yaadaatam gara kutaa kanatti si dhuftanii yaada Phexros argate inni kun wanta guddaa hubachuun nuuf ta'udha yaada biyya lafaa kana keessatti
lola gurguddaa gaggeeffaman caalaa namoonni du'anii badani caalaa lola yaadaan lola meetu nama baay'ee fixe yaadaan lola yaadaan namni yaadisaa wayin hidhamee inni rakkina guddaa qaba fakkeenya tokko ni arge yoo kana nama ta'e tokkotu nama maanguddoo tokkotu akaakayyuu isaanii wajjiniin taa'aniiti qarqara magaalaa tokko qarqara taa'anii otoo mucaa isaanii wajjin taa'anii namootatu biyya sana itti godaanuudhaaf jedhanii iyyaafachuu dhaqan biyya sana dhaqanii booda maanguddoo sana arganii attam jirtu obbo attami amalli biyya kanaa attami waa'een biyya kanaa jennaan akka jedhanii gaafatanii maanguddoon sun biyyatti dhufte attami amalli isaa jedhe jennaan akka jedhanii dhufe sun warri biyya keenya wal nyaatte waliin nyaata maal attam namatu wal nyaata waliin galu hin sokke egaa biyyi kunis akkuma kana wal nyaata ittiin jedhanii hin sokke darbaan dhufeeti obbo biyyi kun attamii jedhee gaafate biyyi kun attam biyyatti keessaa dhufte garuu jedhaniin biyyi keessaa dhufe yoo gaariidha jedhan jaarsi akka jedhan biyyi kunis gaariidha jedhan hin sokkan mucaan seen xinnoon bira teessu maa jara kana konfiis goota namtichi silaatti biyyi kun hamaadha jette namticha kanatti immoo gaariidha jettennaan yaa mucaa koo namtichi inni jalqabaa suni biyya dha hundumatu namatu wal nyaata jedhee yaada isaa keessa waan jiruu fi hundumatu wal nyaata isaa fedhe biyya barbaadetti yoo godaaneyyuu waldaa barbaadetti yoo godaaneyyuu wal nyaata isaaf hundumatu wal nyaata dubbii iddoo sanaa wal nyaachuuf dhiisu tonteen as keessa isa jirutu nama tokko nyaata dubbii walii gallee macaafni qulqulluu waa'ee yaada namaa gaafa kaasu yaada bifa sadii jira tokko naachuraalii yaada namni yaadu jira maayindii naachuraalii qabna inni lammaffaa yaada fooniitu jira inni sadaffaa yaada afuuraatu jira kun sadan keessa kiristiyaanni tokko wallaansootti hin qaba by the way jireenya silaasofnu keessa wallaansoon tokko jireenya keenya wallollee namo'ee kan jedhuu fi keessaa darbeen sokka nan darbaa isa jedhuuf keessaa qaba yaadaan gaafa dhufnu immoo namni yaada kana sadii wallola namni seexanni egaa yaada Phexros kan argate yaada namaa irratti invest godha seexanni invest kan inni godhu yaada irratti keessumaa immoo amantoota irratti wanta guddaa isaa ka'a warra namanne irratti immoo Qorontos 2:4 keessa dhaxanii gaafa laaltan warra namanne kan immoo sammuu isaanii yaada isaanii kan hin dukkaneessa jedhee ka'a dukkana facaasee sokka gaafa dukkanni dhufee namarra bu'u amma ta'u ibsaan kun dhaame manni kun dhaabee dukkana keessa waltumaan nuun jedhanii abbaan manaadha manaa reeba haati abbaan ijoollee waltuma walin beennu abbaa warreemu dukkana kaa'eeti seexanni jireenya namaa akkasitti hammaca Phexrosiin egaa wanta irraa barru kanadha yaada nuyi keessa jiru maal fakkaata yaa firoota koo waaqayyo yeroo tajaajila keessa nu kaa'u iddoo itti jabaanne qabna iddoo itti dadhabne qabna Phexros waldaa ijaaruu irratti baay'ee cimaa ta'e ka'eera isa kaanitti hin danda'u yeroo tokko nama iddoo tokkotti dandeettii qabu hundumaa danda'a jennee gaafa dhannu waa badee argina iddootti waaqayyo waldaa kiristaanaa keessattis jireenya keenya keessatti jabinni keenya jira dadhabbiin keenya jira waan tokko namni jabaate hundumaan jabaate jechuun miti Phexros achitti jabaatennaan hundumaatti nan jabaadhe jedhee gal dhufe hin jabaannee jedheeti irraa deebise yaa firoota koo lafatti qoricha taanu qabna lafatti gufuu taanu qabna yoo feggechuudhaa baanne mitiire eeyyee kanadha kan inni dubbatu gaa mee yaada kana sadan kana tuqeen atamittiin immoo kana keessaa ba'uu dandeenya isa jedhu nan xumuru yaada waa yaada sadan kana Qorontos isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 6-16 dubbistan waan guddaa achi keessaa argattu waan gurguddaa isaa inni tokkoffaan isa maal jedhu natural mind kan isa waaqayyo nuu kenne dandeettii qabnu kanatu jira namni isa qaba inni kuni dandeettii inni qabnu kuni waa'ee dhoksaa waaqayyo beekuu hin danda'u by the way waa'ee hafuuraa beekuu hin danda'u
waa hafuuraa beekuu hin danda'u appreciate gochuu hin danda'u waa hafuuraa amma yeroo tokko yeroo fayyini garaa garaa ta'e namni waan dinqii ta'u namni barate doktoroota faa warra biyyaa amma gaafate isin ilaaltanii kuni saayinsiidhaan koo otoo akkas ta'e yoon fayya ture jedha malee waaw waaqayyo fayyisa jedhee fudhatu appreciate hin godhu inni beekumsaa kun yeroo haasuftanii takka dhugamuusu gurguddaa tokko ittanii yeroo iftan jedhee sadhiis fakkaata isa kan waaqaarraa hojjetamu kana keessaa hin galuuf namni kuni fiiziksiitti gobazii ta'uu danda'a tiyooloojiitti iyyuu gobazii ta'uu danda'a tiyooloojiitti cimaa ta'an jechuun nama hafuuraa ta'an jechuu miti hamma bantii isheetti maa dhaqanii baratan waa'een hafuuraa namaa galuu garuu dhoksaan isaa gara biraadha fiiziksiitti gobazii ta'uu dandeenya meekaaniksii whatever ta'uu danda'a garuu inni hafuuraa kuni itti ulfaata nama naturally maayindiinsaa guutamee jiruuf isa kan egaa kana barbaade fakkaata Petros no maal erga kennaan isaa jiraate is okay ani kanaan dura argitanii yoo ta'e yeroo san ajjeesuuf jedhan iyyuu goraadee isaa fuudhee dha'uudhaaf yoo ta'e nan danda'a is okay hin dandeenya waa'ee du'aa daasayin isa jedhu fakkaata akkas miti du'a isa bakkeedhaa nama dhiibu kana miti kan inni dubbachuu barbaade achi keessa darbee ilmi Waaqa Yesuus Kiristoos boojuu sassaabee isa fidu kanaaf haasaatu kanaaf namni foonii danda'een arguu achi keessa booji'anii as baafatanii dhufan yaadatu yeroo biyya Gibxitti ergaman Gibxitti biyya Israa'elitti ergaman dhaqaatii sakattaa koottaa waa'ee biyya sanaa jedhee yeroo namni Waaqayyo isaan ergu warri kaan naqaniitii fiizikaalii ilaalanii okay namni kun dhedheerotadha meejarmentii isaanii ilaalanii ji'oogiraafikaalii gaafa ilaalan immoo ji'oogiraafiin isaanii baddaaf gammoojjii qabaa rakkina guddaa qabaa jedhan egaa konkluuziiniin isaanii hin danda'amu jedhan achas deebi'an hin danda'amu jedha inni maayindiin inni warri sun lamaan immoo Iyyaasuuf Kaaleb immoo dhaqaniiti eeyyee ji'oogiraafiin isaa sirriidha fiiziksiin isaa sirriidha istiraateejiin sirriidha garuu gararraa waa agarra Waaqayyoof wanti hundumtuu hin danda'ama ameen mee Waaqayyoof ulfina laannu Waaqayyoof waan hundumtuu hin danda'ama calculationii kanas garas darbafa firoota koo dandeettii baay'ee Waaqayyo nuu kennuu danda'a ta'a dandeettii keenyaan dandeettii isa Waaqayyoo kana shallaguu hin danda'amu Waaqayyoof wanti hundumtuu hin danda'amu inni lammaffaa yaada fooniiti inni kun ulfaata istaak godhee jira isa hafuuraaf isa maal keessatti achi gidduutti isa qabamee jirudha kun kingdamii lamaan gana gidduutti isa rakkatudha inni foonii macaafa qulqulluu yeroo jaan qabneef dubbisuu dhiise Qorontos 2:16 keessa jireenyi foonii kun ulfaataadha firoota koo waan dubbachuun barbaadu biyya lafaa kana keessa gaafa jiraannu wallaansoo yaada kana sadiin wallalaa yookiin wallaansoo ittiin qabaa jira dubbii waaqayyoo dhageenyu kana takka natural mindidhaan jennee ilaallu qabna jireenya fooniin yeroo interpret goonu qabna isa hafuuraan gaafa ilaallu immoo hojii guddaa tokko keessa agarra kun jireenya kiristiyaanummaa keenya keessatti guddina keenya keessatti yeroo hundaatti wallaansoo qabnudha haa ta'u inni lammaffaa isa fooniitiin jedhe inni kun torbee darbee iddoo tokkoon tajaajilaa ture innaa eenyutu biyya lafaa mo'uu danda'a isa jedhu irratti ture kan hin lallabaa ture waa'ee biyya lafaa sana na dhibe Yohaannis ergaa isaa duraa boqonnaa 2 keessatti biyya lafaa kana piikcharii sadiin kaa'e achi keessatti piikcharii sadiin ni kaa'e yaadi biyya lafaa kun jedheeti kajeellaa ija hawwii yaada kajeellaa ija kajeellaa foonii fi jireenyaan kooruudha isaan kun sadan biyya lafaa keessaa maddu jedhee kaa'a kajeellaa ija kajeellaa foonii fi inni sadaffaan immoo jireenyaan of kooru kun sadan achi keessaa maddu kanaaf isaan kanarraa of eeggadhaa jedheeti dubbata isaan kun sadan kan isaan nama attaak godhanii unity tokkummaa nuun Kiristoosii wajjin qabnu namummaa keenya guutuu foon keenya lubbuu keenya hafuura keenya kana sadan attaak godhu isaan kun sadan isaan kana jireenyi foonii egaa adagaa ta'uunsaa isa kana egaa possess namni akkasii kun jireenya hafuuraa nama hafuuraa fakkaata yaada hafuuraa haasaa jireenya hafuuraa garuu jiraachuu dadhaba yoo timtan caalaa lama dachaa sadi isinitti dubbata inni kun rakkisaa dhaga iyyees hin ba'u
hin ba'u akkasii. Seexanni tokko iyyee baamati if deeme hojjettan inni tokko hin ba'u. Inni akkasii kun hin ba'u. Maaliif jireenya afuuraa fakkaatu keessaa qaba. Inni akkasii kun dubbii Waaqayyoo beeka jedha. Dubbii Waaqayyoo inni beeku gararraadhuma tuulamee taa'a gadi hin bu'u. Eessa taa'a? Addama taa'a gadi hin bu'u. Hiriyaa koo tokkotu poostii godheetiin kaleessa galgala dubbisee biyya Amaariffaan barreesseeti biyyaatii barreessanii maal jedhee warra qorannoo arkeolojistoota kanatu lafa qorannoo gaggeessaniiti dhagaa kana kattaa kana waan garaagaraa kana otoo gaggeessaniiti dhagaa sana gidduuti ija qamadii tokko argatan jedhe. Achi wanti riisarchi godhan sana irraa yaada isaanii achi as deebisaniiti qamaditti irratti fookas godhanidha. Qamadiin kuni inni jalqabaa jireenyatti jirti moo hin jirtu isa jedhu ture. Gaafa ilaalan jirti jireenyaan. Hammam immoo jiraatte jedhanii gaafa ilaalanii qamadiin kuni gara waggaa 20 ol jiraatteetti. 20 ol. Okay. Waggaa 20 kan otoo qamadiin kun facaateetti ta'e amma har'aatti hammam oomishamuu danda'ama isheerraa jedhan. Yoo xinnaate gara miiliyoonii 220 ol akka argamu dubbatan. Waggaa amma kana teesse horitti moo shallagaaga kuntaalli tokko biyya amma beeka kuma meeqadha. Miiliyoonii meeqa ta'uu otoo dandeessu dhagaa gidduu teessee waan tokko nan gashu jettee jireenyuma koon eeggadha jettee jiraatte. Akkuma kanaa Waaqayyoo jireenya keenya irra sanyii inni facaase otoo guddateera ta'e guyyaa wangeela dhageenya jalqabee eessa geenya turre? Eessa geenya turre? Jireenya foon eegaa isa kanan guddisu hammatee ta'a. Namoota meeqa ga'uu danda'a ture? Inni foonii kun yaadi foonii kun maal yaadaa taa'eeti? Dhiifama hin qabu. Dhiifama hin godhu yaadi inni foonii kun. Yaadi inni foonii ala kan isin dhibu kutaa kana dabartanii yoo ilaaltan iyyuu inni waa'ee kanaatu haasa'u gooftaanatu haasa'u isaan ganaa amma yoo eenyu caalaa eenyutu jedheeti yaada sana keessan turre jarri kun. Yaa firoota koo yaada Waaqayyoo argachuun ayyaana guddaadha. Yaada Waaqayyoo argachuun ayyaana guddaadha. Yaadi Waaqayyoo namaaf qabu. Jara lamatu lallaba jaallate irraan dhagee kana kooppiin godhe manumaan kooppii godhe. Namatu warshaalee kophee tokko banuudhaaf jedhee yaadeeti riisarchii godhuudhaaf ka'e namoota erge iddoo dhaqanii dhaabban iddootti warshaalee kana dhaabbachuu danda'an. Booda nama lama erge iddoo tokkotti iddoo tokko gaafa dhaquu biyyi sun kophee hin qabani nam tokko iyyuu kophee hin qabu. Iyyus jarri kun lamaan achi arganii deebi'anii dhufan. Attamii qorannoon keessan jennaan horii keenya hin balleessinu jarri biyya sana hiyyeessa namni kophee mayyuu bitatee kaawwatu hin jiru beekanii waan machi yaadnu jedhe. Haa ta'u maal yaaddannaan barri sooromu keenya hin ga'e. Inni sun maattam achi dhaabna hundumtu kophee bitachuutti galagala takkaadhaan sooromna jedhe. Ilaalchi kiristiyaanummaas akkasii firoota ko. Ilaalchi kiristiyaanummaa yaadi Waaqayyoo macaafni qulqulluun Qorontos irra dubbisa yaada Kiristoos qabna jedha. Yaada Kiristoos keessa mana kee yeroo ilaaltu Waaqayyoo ta'uu argita. Yaada Kiristoos keessatti saba kee gaafa argitu saba kee wajjin Waaqayyoo akka jiru argita. Yaada Kiristoosin jireenya ofii ilaaluun firoota koo badhaadhummaa guddaadha. Phexrosin kan isa gargaaruu dadhabe isa kana. Yaada foonii ofii qalbiin diddirratu. Yaadi foonii ofii isaatii jabaatee dhaabatu kan isin dhibu. Yaadi foonii jabaatti hirkata. Jabaa namaatti hirkata malee jabaa Waaqayyootti hin hirkatu. Kanaaf yaada nama kanaa teessan ilaaltan yaadolii kana lama jira. Inni sadiif inni dhumaa yaada Waaqayyoo qabaachuudha firoota ko. Yaada eenyu? Yeroo Waaqayyoo namatti dubbatu. Erga Waaqayyoo namatti dubbatu. Erga Waaqayyoo namatti dubbatu namni dhaabatee maaliif dubbatee attamitti dubbatee jedhee yoo yaade fagoo ga'uu danda'a. Amma yeroo baay'ee Waaqayyoo yeroo addanatti dubbatu iyyinee wacinee harka walitti rukunnee fudhannee sokkina miti. Garuu itti fufaa deemuun isaa rakkina guddaa of keessaa qaba. Akka barumsa bara kanaa fakkaata. Duun hin jiru waan jedhe fakkaata. Phexros achi ka'e duun hin jiru kana booda waan jedhe fakkaata. Sanyii bara kanaa duun hin jiru. Duun hin jiru jechuurraa waan baay'ee dagannee jirra.
inni jalqaba nu hundumti keenya hin duuna by the way duun hin jiru jechuurra waa'ee dhufaatii ilma Waaqa Yesuus Kiristoos dagannee jirra duun hin jiru jechuurra duuni jira by the way duuni jira numa duuna waa'ee bara dhumaa masila haasofnu kana waa'ee bara dhumaa tan masila baay'ee Waaqayyoof galatu nagaa guddaa qabna iddoo kana garuu nagaa hin qabnu by the way innachi itti bu'ee suni gaazii addanaa ol kaasaa jira waan baay'ee addanaa ol kaasaa jira waan biyya lafaa jiru kana argitan harki Waaqayyo iddoo tokkotti bu'ee asiis achis sochoosa barri kun bara dhumaati bara yaaduun nuuf ta'u bara kana keessatti egaa yaada Waaqayyoo qabachuun gaarii yaadi Waaqayyoo afura Waaqayyootiin gaggeeffama yaadi Waaqayyoo yaada Waaqayyoo isa kaa'e sana argate wajjin jiraachuu danda'a har'a Waaqayyo jireenya keenya yaada kana wajjin akka deddeebinu barbaada waa'ee afura qulqulluu sin barsiisuudhaan miti inni wanta guddaadha Phaawulos akkanatti yeroo dubbatu nuuni afura biyya lafaa fudhanne miti afura Waaqarraa isa ta'e kan Kiristoos fudhanne jedha isaan gaafa dubbatu maal jedha isa iji namaa nagarre isa yaadi namaa biran keenyatti agarra nuyi jedhetti dubbata yaa firoota koo jireenya keenya keessa jireenya koo jireenya keessan keessa Waaqayyo waan dhokse gurguddaa arginee duukaa deemuudhaaf yaada isa kan Waaqayyo afura qulqulluutiin qabamuun barbaachisaadha inni waan guddaadha inni dandeettii guddaadha kanaafuu Waaqayyo waamicha waan nu godhu qaba ganama kana inni jalqabaa bara sadarbu duukaa hin bu'inaa yaada biyya lafaa duukaa hin bu'inaadha Roomee boqonnaa 12:2 hin bu'inaa inni Roomee boqonnaa 8 immoo yaada foonii duukaa hin bu'inaa yaada hafuuraatti jiraadha yaadi foonii du'a of keessaa qaba inni kana hafuuraa jireenya of keessaa qaba jedha har'a Waaqayyo wajjin yeroo deemnu firoota koo jireenya hafuuraa isa jireenya qabutti Waaqa nu guddisuu barbaada gaafiidhaan jiraachuu dandeenya taas keessa namoonni jiru yaada keenyaan gaafii guddaa keessa jiraachuu dandeenya ta'a maanni jireenyi koo jechuu dandeenya ta'a attamitti adeemaa jira barri kun gara kamitti adeema ani maalitti adeemaa jira manni koo maalitti adeemaa jira tajaajilli koo maal fakkaata waldaan koo eessa deema gaafii yaadaan gaafannu baay'ee qabna firoota koo namni dhabeen jiru kutaa buleettiin keessa nu dubbiste Daawit kana dubbata maa inni jireenyi koo narratti ka'anii na lolanii kana na godhanii sanan ta'e jedhe baay'ee haasa qabnas keessa waa'ee mana keenyaaf qabna ijoollee keenyaaf qabna bara keenyaaf qabna fayyaa keenyaaf qabna gaaffiidhaan jirrata har'a garuu deebiin ta'u ilmi Waaqa Yesuus Kiristoos isa sodaachisu sana yaada Waaqayyoo keessatti ilaali Waaqayyo moo'icha sii kana jedhe nutti dubbata si yaaddeessu sana maalin ta'an waan ta'aa jiru yuun beekuun garta deemuu yuun beekuun nan sodaadheen yaa firoota koo dubbii Waaqayyoo abdii keenya isa guddaadha macaafni qulqulluu akka dubbatu jireenyi isin irratti ijaaramee shilloo lama malee hin mo'amu jedhee dubbii Waaqayyootu dubbata lolli jiraachuu danda'a garuu har'a Waaqayyo jireenya keenya ol kaasuu barbaada isaa jireenya fooniitiin yaaddanii hin jiraatinaa isaa jireenya isaa biyya lafaatiin hin yaadinaa jireenya sammuu keessanii hin yaadinaa kan Waaqayyo yaada Waaqayyootiin yaadaanuun jedha irra ganama Waaqayyo bara kana harka Waaqayyo ija Waaqayyootiin ilaalaa ija keenyarra yaada Waaqayyootiin akkatti ilaallu kaa'uu barbaada waa'ee mana keetti yaaddoftuuf Waaqayyo ijachin karaa Kiristoos dandeettii isaa argachuu dandeessuun akka ilaaluu barbaada waa'ee hojii kee waa'ee staatasii keessanii waan barbaade fidaa isa kan hundumaa kan danda'u ija Waaqayyootiin ilaaluun barbaachisaadha in danda'ama fakkeenya tokkoon yeroo darbe isheen dubbadheen sokka yeroo Yaaqoobtu Yisaaqtu bara abbaasaa jedha macaafni qulqulluu akkuma bara abbaasaa beelattee jedhee dubbata macaafa qulqulluutu akka bara abbaasaa beelatu ta'eedha booda gaafa beelli ta'u hin yaade taa'ee maal jedhee yaade ka'een biyya Gibxitti gadi bu'aa jedhee yaade akka namaatti taa'ee yaade maaliif beela ta'e abbaan isaas haala akkasii godhee ture booda Waaqayyootu interfiir godhee jireenya isaa keessatti akkeedha Yaaqoob Yisihaaqin akkeedha Yisihaaqin ani Waaqayyo abbaa kee kan Abrahaam kun sin gargaaraati beela kana baqattee Gibxitti gadi hin bu'in taa'e iddoo kanatti hin jedhe eessa taa'e biyya beelaa eessa taa'e biyya bokkaan hin roobne eessa taa'e biyya goggii eessa taa'e biyya waan facaan asuma taa'e sin gargaara jedhe haa dubbatu malee Waaqayyo hin ta'a firoota koo haa dubbatu Waaqayyo biraa dhaggeeffachuun barbaachisaadha Waaqayyo dubbannaan hin ta'a Waaqayyo dubbannaan guddaan gadi jedha xinnoon ol ka'a duwwaatu guuta
dhukkubsataan hin fayyaa haalonni fooyya'u Waaqa dubbatee jennaan hin taa'ee macaafa qulqulluutu na dhaggeeffadhaa hin taa'e gaafa taa'u macaafni qulqulluu akkeedha seera uumamaa boqonnaa 26 keessa dhaxxanii gaafa laaltan Yisihaaqis biyya gogaa sana keessatti hin qote hin facaaseedha dachaa 100 argate jedhee dubbata eessatti biyya gogaa keessatti namni hin qotu yoo Waaqayyo nama natte lafa namni hin qonne keessaa waa qotteeti qabatta Waaqayyo nama nannaan lafa waan biqille keessaa biqilee hankee gara biraa ga'a macaafni qulqulluu akka dubbatu beektu miti Yesus Kiristoos ilmi Waaqayyo gaafa dhufe jireenya irraa hafaa nuu kennuu dhufe irraa si hambisuudhaaf hin facaasee dachaa 100 hammate jedha gadi bu'ee boolla hin qotee burqituu duudame bishaan keessaa yaasutti ka'e gogeeraan firoota ko hin jiru beelam garuu Waaqayyootu dubbate waan ta'eef saayiddoo teessu Waaqayyo lalisaa godha bara jireenya kee saayin ariifatiin gaa'ela kee irratti eeggadhu Waaqayyoon lalisaa godha Waaqayyootu waan goge sanarraa waa jiisee baasa waan cabe sanarraa waa ol suphee kaasa eeggachuma irratti Waaqayyoon eegi Waaqayyoon ergaan Waaqayyoo ganama kan eegi Waaqayyoon eegi qoti jilbeenfadhu kadhadhu soomi sagadi waa baqa achi keessaati waan biqilutu jira har'a Waaqayyo kan nutti dubbachuu barbaadeeti hin yaaddofte eegi achi keessatti Waaqayyo olii waaqarraati seenaa jijjiiruu dhufa waan ta'eef eegi achirraa waan dudduudeetu bishaan yaasutti kaa waan ta'eef eegi achirratti seenaa kee jijjiirama waan ta'eef eegi achirratti warra si ari'atantu si barbaachuu dhufa waan ta'eef eegi achirratti ayyaana keetu burqee kaa waan ta'eef haalleluuyaa hinduutu ayyaana baatteen duutu ergaa baatteen duutu dubbii baatteen duutu dubbii Waaqayyoo ilaalcha argiteen duutu Yoosefin yaadattu mul'ata argiteen duutu Waaqayyo har'a ganama kana dubbata yaada keenya irra kaa'i malee foon irra hin kaa'in yaada gara biraa kaasi malee ani wanta sana nan fixaadha ganama kana wanta sana nan fixa kaane dhaabanne Waaqayyoon kadhanna haalleluuyaa meekkeedha yaa Waaqayyo yaada koo isa maaliif ta'e attamittiin ta'e kanan godha jedhee mari'adhe tarii namoonni tokko yaadanii mari'attanii kana booda kana murtoon koo jettanii hankeessanii yoo jiraate murtoon koo kana maaltu itti na rakkise amma yoonaatti anoo dadhabee anoo rakkadhee falan dhabee garuu Waaqayyo akkeedha ganama kana obsachumatti na eegachumatti iddoo jijjiiramuu miti firoota koo yaada keenya jijjiiruudhaan yaadachuu namticha sana biyyi keessan attam jennaan biyyi keenya wal nyaata jedhe asis wal nyaata jedhe kan jijjiiru har'a Waaqayyo otoo waa'ee mana keessan hin jijjiirin mana koon jijjiirin waa'ee gaaffii keenya jijjiirin jalqaba yaada garaa keenya dandeetti Waaqayyooti jijjiiruu barbaada hin danda'ama Waaqayyoof hin danda'ama nama Waaqayyoof amanuuf hin danda'ama nama Waaqayyoon barbaaduuf hin danda'ama ganama kana hin danda'ama yaa nama Waaqayyo baasi sammuu kee keessa mee xaragaa baasa yaadanni dadhabbiin yaadaa ture bayna keessa yaadanni gufuunatti ta'e jireenya koo bay keessa yaadanni Waaqayyo akka inni hojjetu arguu na dadhabsiiste bayna keessa har'a Waaqayyo waan guddaa yaada kootti guutee gala jireenya guuta Waaqayyo fayyina guuta Waaqayyo ergaa guuta Waaqayyo ce'uu guuta Waaqayyo haalleluuyaa 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 mee kadhadhaa daqiiqaa lamaan tokkoon isinii kenna akkeettanii tokko lettannatti tola yaa Waaqayyo yaada garaa koof sammuu koo amma ka dubbii keettis kan Kiristoos kan Hafuura Qulqulluutti ani yaada fooniin waan baay'ee yaadeen ture yaada fooniin karoorfadheen ture maaltu beeka torban kana gochuu kan yaaddan jiraachuu dandeessu ta'a ji'a kana kan karoorfattan jiraachuu dandeessu ta'a waggaan kudha dhumu bara 2018 ana beeka jettanii namarraa adda cituudhaaf yookiin immoo jireenya keessan namarraa adda ta'uudhaaf waan ta'e waan barbaade ta'u jettanii murteessitaniitu ta'a garuu har'a Waaqa waan tokko dubbata yaada garaa keessi jijjiira yaada an danda'u yaada an gochuu akkan danda'u an abbaa kee akkan ta'e ani gargaaraa kee akkan ta'e ani si ceesisuu akkan danda'u isa agarsiisuun yaada keen guuta jedha nagaan Waaqayyo maqaa Yesuus Kiristoosiin yaada keenya argatu mee kadhaagaa isiniin kenna ifadhaa waan yaadamee sodaadhaan isinitti naqe dhukkuba waa dhageessanii an du'uu kooti barana baduu kooti
maaliif hin dhagee torban kan dhageessanitu ta'a waggaa kana keessa waggaan kun misiraachoo gaarii miti anaaf dooktarii waan hin taane naan jedhee na yaaddesseera torban kana ji'a kana ani jettanii kan sodaattan hoo jiraattan akkas jedha ani yaada waaqayyoo keessan gala amma isatti naan jettu hin dhaga'u naannee yaada warra bartootaa barbaade naannee akkati waaqayyoo irra jireenya kee diroo gootee keessaa baatuufidha kan inni naannee dubbatu har'a akkasittiin jedha hankee hin dhaga'u kan waaqayyoo malee ameen hankee hin dhaga'u kan waaqayyoo malee hankee hin dhaga'u kan waaqayyoo malee jecha waaqayyoo malee yaada waaqayyoo malee ol ka'uun naatti dubbateen ilaalaa jira jiraachuu waaqayyoo natti dubbateen ilaalaa jira ulfina waaqayyoo natti dubbateen ilaalaa jira ol qabamuu waaqayyoo natti dubbateen ilaalaa jira mee jenne waaqayyoon kadhanna yeroo keessan akka inni bade beeka garuu daqiiqaa lamaan sadan tokko akkasiin kadhattan nan barbaada ija keessan kaastanii ani kakuun qaba kakuun ilaalaa jira ani dubbiin qaba dubbiin ilaalaa jira ani yaada waaqayyoon qaba yaada sana ilaalaa jira bay jedhaan hime bay yaada kee sassaabii bay hin danda'amu fuudhii bay hin duutaa kee fuudhii bay abdiin kee citeeraa kee fuudhii bay biyyi kun sii ta'u naan jette naa ta'a fuudhii bay waldaan kun siin ta'u naan jette naa ta'a fuudhii bay jireenyi kun siin ta'u jette naa ta'a fuudhii bayat gaa'elli kee gatiin qabu jette gatii godheera yesus bay keessa sassaabbadhuuti jireenya ijoollee koo keessa sassaabii bay jireenya mana koo keessaa bay jireenya biyya koo keessaa bay jedhaati mee waaqayyoon kadhaa sammuu keessan yoo isinii danda'ame dhiifama naa godha qabattanii ilaa sammuun kun sammuu Kiristoos yaada macaafa qulqulluu takkeedha nuun yaada Kiristoos qabna jedha macaafa qulqulluutu nuun maal qabna mee akkeedha ani yaada Kiristoos hin qaba jedhame eeyyee mee kadhaa yaadi koo kana booda yaada Kiristoos wanti na lolu hundumaa ofirraa mee kadhaa afaan baasaatii dubbadhaa gargaaraa nama garuraan barbaadina dubbadhaa ichima seexanaa ilaa amma dhageera hojiin kee kana hin simadhu ani ilma waaqayyo Yesuus Kiristoos yaada koo mo'ateera ganama kana jennee waaqayyoon shoo dubbadhaa mee haasaa ichi dhaadadhaa isa sin doorsisuun luba wandimmoojjin waaqayyoon galateeffanna addumaan kadhatatti linnaa akkuma amma kadhata keessa jirutti har'aa sagalee waaqayyoo dhageenyeerra galanni waaqayyoof haa ta'u dubbii waaqayyoo dhageenyeerra yeroo kana mee hundumti keenyatu kadhataa jirru ani gaaffii addaa gaaffii gargaarsa waaqayyootiin arrumaa asitti narraa citee buqqa'ee deebiin laatamee waaqayyo biratti amanamummaa waaqayyootti of kennee galuun barbaada fuula kana duratti dhufee akkanaa kadhatamuun barbaada namooti jettan fuula kana dura dhuftanii dhaabachuu dandeessu yeroo kana kadhata saba keenyaatti achumaan darbina guyyaan har'aa guyyaa saba keenyaa kadhannu waan ta'eef duraan dursinee garuu waldaa keenyaa kadhanna namoonni naa kadhatamuun barbaada gara kanatti dhufee jettan kottaa fuula kana dura dhaabadhaa waaqayyoon isinii kadhanna waaqayyo danda'aadha waaqayyo warra gara isaatti dhufanii warra gara isaatti dhiyaatanii dhaggeeffatan dhaga'a gara waaqayyootti dhiyaannee waaqayyoon yommuu waammannu waaqayyo nu gargaara namoonni kadhata barbaadan yoo jiraattan fuula kana dura kottaa dhaabadhaa waaqayyoon isinii kadhanna yeroon kun yeroo kadhataa hundumtuu kadhata keessa turraa waan ilaallu hin qabnu garuu namni kadhata na barbaachisa jedhanu gara fuula duraa kanatti kottaa dhaabadhaa waaqayyoon isinii kadhanna waaqayyo as jira hafuurri qulqulluun as jira gargaarsi waaqayyo as jira harki waaqayyo as jira kan nu qaqqabatu kan nu gargaaru waaqayyo duwwaadha kan nu dhaggeeffataa jiru waaqayyo duwwaadha approvalii waaqayyo duwwaatu nu ga'a argamuu waaqayyo duwwaatu nu ga'a maqaan waaqayyo ulfaatu ammallee namoonni kadhata barbaadan gara kanatti kottaa giddiin qabinaa jilbeeffachuun isiniin mijatu yoo ta'e dhaabadhaa jedheera
namni kadhata barbaadu yoo jiraate yeroo kanan isinii kenna achi booda yeroo kadhata gara biraatti dabarraa isiniif kadhanne. Amma illee Waaqayyo sina eebbisu kottaa eeyyee Waaqayyo gooftaan sina eebbisu kottaa hin sodaatinaa Waaqayyoon isinii kadhanna. Inni isin irratti kadhattan isin dhaga'ama. Addumaan immoo sagalee Waaqayyoo akka nutti dubbatetti gooftaa Yesuus Kiristoos walii keenyaaf ba'aa akka baanu nutti himeera. Ba'aa sana walii baanna jechaa jirra. Giddiin qabinaa mijatu yoo ta'e dhaabadhaa. Yoo hin dandeessu ta'e malee hin jilbeenfatinaa iddoon kun isin mijatu yoo ta'e. Amma jaarsoliin awwaamaa luboota awwaamaa gara fuula duraa kanatti kottaa. Waaqayyoon isaaniif kadhanna. Nama kadhattanii fi maal irratti sii kadhadhu jedhaa gaafadhaa. Luboonni kottaa. Namoota gaafadhaati Waaqayyoon kadhadhaa fi daqiiqaa muraasa namoota kanaaf kennina. Waaqayyoon hin kadhannaaf namoota keenyaaf. Gurmuun kadhataa jaarsoliin waldaa luboonni waldaa kana keessa jirtan kottaa namoota kanaaf Waaqayyoon kadhadhaa. Fuula isaanii dura dhaabadhaati waan irratti kadhatamuu fi dhaggeeffadhaa qalbiidhaan Waaqayyoon kadhadhaa fi isin immoo amantoonni bakka jirtanitti ofii keessanis kadhadhaa. Namoota kanaafis warra as jiran kanaafis kadhadhaa. Waaqayyo gargaaraa keenyadha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa ulfaatu. Gooftaan Yesuus warra gara isaa dhufanii in qaqqabate dhibee isaaniitti isaan fayyise. Jaarsoliin gara fuulduraatti as darbaa. Warri kadhattan luboonni gara fuulduraatti as darbaatii namoota kanatti garagalaatii Waaqayyoon kadhannaafi. Waaqayyo danda'aadha. Gara kanatti ol ba'aa. Iddoo kanarratti ol ba'aa Waaqayyoon kadhadhaafi. Gurmuun kadhataallee gara kanatti goraa fuula isaanii duratti darbaa Waaqayyoon kadhadhaafi. Waan isaan irratti akkasii kadhataniif barbaadanii Waaqayyoon kadhadhaafi gaafadhaatii kadhadhaafi. Waaqayyo hin dhaga'a. Waaqayyo warra isa barbaaddataniif hin dhaga'a. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa ulfaatu. Gooftaan keenya gidduu keenya jira. Harka amma sirra kaa'amu miti. Harka Yesuus Kiristoostu harka kana duukaa sirra kaa'ama. Gurra amma gaaffii kee dhaggeeffatu miti nama Waaqayyoo. Yesuus Kiristoostu gurra kana gurra isaa godhatee gaaffii kee dhaggeeffata. Kanaaf yommuu isinii kadhatamu Yesuus Kiristoostu naa dhaga'aa jira jedhaa amanaa.
oollitu isa wajjin naa wayyaa koo jireenya koo karaa jaalallee koo naatti nufi jettee lubbuun koo barri immoo ammaatu darba'ee oollitu isa wajjin naa wayyaa koo jireenyi koo Asaalee achaalee wanta keessa darbe isa salphaamti galee lalee singalateeffadha galanni kan keeti Asaalee achaalee wanta keessa darbe isa salphaamti galee lalee singalateeffadha galanni kan keeti Waaqayyoon hin galateeffannaa ittuma fufnee kadhata keessa jirra. Galanni Waaqayyoof haa ta'u kadhannattuma fufnee. Danda'aadha Waaqayyo, amanamaadha Waaqayyo, gargaaraadha Waaqayyo, haleluuyaa, jabaadha Waaqayyo, fayyisaadha Waaqayyo, ba'aa ulfaataa namarraa konkolaachisa Waaqayyo, danqaraa sibiilaan caccabsa Waaqayyo, haleluuyaa, rashakee alabadana matura labo maqaa gooftaa Yesuusiin gaaffiin jireenya nama kanaa keessaa amma humna Waaqayyo haa argatu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin danqamuun dalga namatti galuun abdii kutachuun hin danda'amu jechuun jireenya nama kanaa keessaa haa deemu. Ba'aa ulfaataan lubbuu fuula kee dura jirtu irraa haa konkolaatu. Dadhabbiin gara dugda duubaatti deebi'uun yaada Waaqayyoo dhiisanii yaada foonii duukaa fiiguun maqaa Yesuus Kiristoosiin jireenya nama kanaa keessaa haa deemu. Hafuurri kee saba kee haa gargaaru. Sagaleen kee saba kee wajjin haa ta'u. Itti fufnee kadhanna amma saba keenyaaf kadhanna. Saba keenyaaf yommuu kadhannu rakkoo sabi keenya keessa jiru fuula Waaqayyootti dhiyeessina. Humna dhabuu saba keenya, hacuucamuu saba keenya, gadi qabamuu saba keenya, gidirfamuu saba keenya, dhiibamuu saba keenya, cunqurfamuu saba keenyaatiif Waaqayyoon kadhanna. Lafa keenyatti araarami, nama keenyatti araarami jennee Waaqayyoon kadhanna. Saba keenya harka qabi jennee Waaqayyoon kadhanna. Yommuu namni harka nama qabu dhabamu Waaqayyo harka nama qaba. Guyyaa kana saba keenya biyya keessa jiranu, saba keenya biyya ormaatti faffaca'anii jiranu Waaqayyo harka haa qabu. Isa waamnaa amma obboleessa keenya burqaan waa'ee saba keenyaa irratti kadhata. Achumaan immoo warra biyya kanaa galaana keessa jiranu manni isaanii diigame iddootti galanii taa'anii nagaadhaan jiraatan dhabanii fi Waaqayyo gooftaan maccaa akka isaan gargaaruuf Waaqayyoon nuu kadhata. Burqaan gara fuulduraa kanatti dhufee erga burqaan nuu kadhate booda sagantaa keenya walii wajjin isa taanutti ceenee xumurra. Lafaa kan dhaabannu miilla keenya lafaa kan dhaabanne Waaqayyoon kadhannaa. Waaqayyo danda'aadha. Waaqayyo guddaadha. Yeroo iddoo kanatti torbee kadhannu amala nutti ta'ee miti. Waaqayyo waan hojjetu waan beennuuf kadhannaa. Kanaaf amantiidhaanitu saba keenya fuula Waaqayyoo duratti dhiyeessina. Waan sadii irratti kadhanna. Waa'ee biyya kanaatii fi waa'ee saba keenyaa fi maatii gaddii itti galee jiru kanarratti Waaqayyoon kadhanna. Waaqayyo guddaadha. Ameen jedhaa ka. Waaqayyo guddaadha. Waaqayyo hojiirra jira hin hojjeta. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u.
utuu waaqayyo hin hojjetu ta'eeti iddoo kana dhufnu turre. Sababa waaqayyo jireenya keenya hojjetee nama godhee nu dhaabeef iddoo kana dhufneerra. Hirreen waaqayyo amanamaadha har'as hin hojjeta. Baroota dheeraa akkuma hojjetaa ture. Baroota abboota amantii, bara raajotaa, bara ergamootaa akkuma hojjetaa ture waaqayyo bara kanas hin hojjeta. Waaqayyo karaa kee hidhaa hin hiika. Waaqayyo karaa kee gaaffii hin deebisa. Waaqayyo saba isaa gidduu jira. Maqaan waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Guddaadha Yesuus. Abdii hin kutannu. Waa'ee biyya keenyaa, waa'ee saba keenyaa jarana abdii hin kutannu. Waaqayyo waaqatti abdii kutatan miti. Waaqayyo waaqatti hojjetudha. Yeroo isaatti gaarii godhee hin deebisa waaqayyo. Maqaan waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Seenaan macaafa qulqulluudhaa akkuma nutti himu wangeela lallabuudhaaf miti kadhachuutti isin galchuu barbaadeeni. Israa'el waggaa 430 harka halagaatti utuu dhidhiitamuu gaaf tokko waaqayyo seenaa geeddareera. Israa'el waggaa 70 biyya Baabiloon keessatti rakkina guddaa xoofoo hadhaa utuu baatee jiru waaqayyo gaaf tokko seenaa geeddareera. Gidiraa guddaa akkuma saba keenyarra jiru saba Israa'el irra gahaa ture. Garuu waaqayyo seenaa sana hundumaa geeddaree yeroo dhiyootti sabni Israa'el biyya mataa ishee dandeessu taatee dhaabattee daangaa ishee tiffattee har'aa ardii lafaa irratti addunyaa kanarratti beekamtu taatee jirti. Kanaaf waaqayyo seenaa saba Oromoos in jijjiira. Seenaa biyya keenyaa in jijjiira, maqaa biyya keenyaas in jijjiira. Maqaan waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf nuti waaqayyotti abdii hin kutannu. Lolli keenya fooniif dhiigaa wajjin miti jedha Phaawulos. Waan ittiin lollu beenna, waan ittiin mormaa jirru beenna. Humnoota hafuura hamaa sammuu namootaa micciiree yaada namootaa keessa taa'ee olii gadi oofaa jiru. Isa samaayii kana to'atee jiru. Lafa kanarratti hojii isaa diriirsee hojjetaa jiru. Sammuu moototaa isa micciiree waan hin taane dhaloota irratti hojjisiisaa jiru. Dhaloota karaarraa kaachisaa jiru. Dhiiga namoota baay'ee dhangalaasaa jiru. Dhiiga dhugee kan bare. Humnoota akkasii diiguudhaaf iddoo kana jirra. Maqaan waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Waldaan kiristaanaa humnoota hafuurota akkasii kana diiddi. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Kanaaf hin kadhanna waaqayyoon. Waaqayyo waaqa abboota keenyaa, waaqa abboota amantii, waaqa Abrahaam, waaqa Isiyaaq, waaqa Yaaqoob kaleessa waaqa keenya kan turte har'as ati waaqayyoodha. Har'as hojii hojjetta ati waaqa guddaadha. Biyya keenya keessatti yaa waaqayyo waan ta'aa jiru in argita. Gooftaa Yesuus Kiristoos karaa baha biyyattii dhiiga baay'eetu dhangala'aa jira. Baroota dheeraadhaa kaasee amma guyyaa har'aatti biyya sana keessatti nagaan argamee hin beeku. Dhiiga baay'eetu dhangala'aa jira, lafee baay'eetu cabaa jira. Lubbuu baay'eetu dhiphana keessa jira. Ati garuu iji keessa kanan ilaala. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin seenaan lafa sanaa haa geeddaramu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin seenaan biyya sanaa haa geeddaramu. Harka namaatiin miti waaqayyo harka keetiin geeddarama. Harka namaatiin miti dandeettii namaatiin miti waaqayyo dandeettii keetiin iddoo sanarraa ka'a. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin yaa waaqayyo si kadhanna iji kee biyya sana haa ilaalu. Gaara biyya sanaa ilaali. Laga biyya sanaa ilaali. Qilleensa biyya sanaa ilaali. Mootota biyya sanaa ilaali. Sabachi keessatti dhumaa jiru sana ilaali. Daa'ima ola deemaa dhumaa jiru ilaali. Warra daangaa keenya cabe jiranii boo'aa jiran ilaali. Warra dhiigi ijoollee isaanii dhangala'aa jiru kana ilaali. Seenaa lafa sanaa maqaa keetiif jedhi ati geeddari. Hidhaan biyya sana keessa jiru haa hiikamu. Gaaffiin biyya sana keessa jiru deebii haa argatu. Dukkanni biyya sana keessa jiru haa ka'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin yaa waaqayyo si kadhanna. Humna keetu jabaadhaaf si kadhanna. Aangoo keetu guddaadhaaf si kadhanna. Ati waaqayyo waaqa waan hundumaa gochuu dandeessuudha. Ati waaqayyo waan iddoodhaa kaatee iddootti deebisuu dandeessuudha. Ati waaqayyo waaqa dhugaa bate dhugaa deebisuu dandeessuudha. Humni kee amanamaadha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin biyya keenya ilaali. Yesuus ilma waaqayyo ati guddaadha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dhiiga biyya sana keessatti dhugee kan bare ergaan dukkanaa kan diigame haa ta'u. Yeroo kanaa kaasee kan diigame haa ta'u. Akeekni isaa kan cabe haa ta'u. Baroota dheeraadhaa kaasee saba kana kan boossisu. Baroota dheeraadhaa kaasee lubbuu namootaa kan gidirsu. Wayyaa gaddaa biyya sana irratti uwwisee kan jiru. Maqaa Yesuus Kiristoos yeroo kana haa ka'u. Waaqayyo daangaa si dhoowwuu hin danda'u. Qilleensi si dhoowwuu hin danda'u. Gaarri si dhoowwuu hin danda'u. Iddoo kana dhaabannee si waamna biyya sana irratti. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos humni dukkanaa biyya sana irraa haa diigamu. Hallelujah. Hallelujah. Guddaadha Yesuus. Hin godha waaqayyo. Jarana hin godha waaqayyo. Barri dukkanaa kun darbee, gidiraan kun darbee, sabni keenya akka sabaatti nagaa hin argata gaaf tokko. Akka sabaatti nagaa hin argata. Waaqayyo seenaa geeddara. Seenaa geeddaree argineerra. Seenaa biyyoota addunyaa kanarra jiran baay'ee geeddaree argineerra. Himimmaan ija haadha hiyyeessaatti hin haqaa. Gaaffii namaa hin deebisa. Nagaa biyya sana keessatti hin buusa. Ulfina isaatii waaqayyo biyya sana keessa hin darba.
Hallelujah. Galanni siif haa ta'u. Maqaan kee olola haa jedhu. Ammas yaa Waaqayyo gooftaa biyya kana keessatti rakkina baay'ee ka'ee jira. Dubbiin kee akkuma dubbatu gooftaa Yesuus Kiristoosin qilleensa ilaaltanii haala ilaaltanii waan ta'aa jiru himtu. Dhaloota gala gaggalaanana. Akkuma jette. Duumessa ilaaltanii bokkaanarra hin roobu jettu boruu ilaaltanii dubbattu. Garuu isin hin galu akkuma jettee yaa Waaqayyo. Hin beekamu jireenyi biyya lafaa kanarra jiru yaa gooftaa. Yoo kaleessa nagaa ta'e har'a nagaa ta'uu dhiisuu danda'a. Yoo har'a nagaa ta'e bor nagaa ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu ati Waaqa nagaati. Ati Waaqa guddaadha. Maatii baay'eetu mana dhabe. Maatii baay'eetu yaa Waaqayyo qabeenya isaa dhabe. Ati iji kee ilaalaa jira gooftaa Yesuus Kiristoos Waaqarraa. Namoota nagaa dhaban, namoota mana dhaban, namoota jireenya dhaban. Nagaadha jedhaniitu jiraachaa jiranii, nagaadha jedhaniitu hojjetataa jiranii, nagaadha jedhaniitu yaa Waaqayyo ijoollee isaanii geggeeffataa jiran, mana isaanii geggeeffataa jiranii. Badiisii akka tasaatti irra dhangala'e. Ati Waaqayyoodha. Araarri kee Waaqayyarra saba kanarratti dhangala'u. Araarri kee Waaqarraa saba kanarratti haa dhangala'u. Warra qabeenyi jalaa diigame ilaalaa jirta. Warra manni jalaa badee argaa jirta. Warri lubbuu isaanii dhabanillee achi keessa jiru argaa jirta. Ati Waaqayyo Waaqa guddaadha. Ati Waaqayyo Waaqa nagaati. Araara keetiin saba kana milladhu. Araara keetiin biyya kana milladhu. Araara keetiin maatii manni jalaa diigame milladhu. Araara keetiin warra qabeenyaa dhaban sana milladhu. Ati Waaqayyoodha waan gootuuf galanni siif haa ta'u. Nagaan kee iddoo sanatti deebi'u. Eegumsi kee iddoo sanatti deebi'u. Araarri kee iddoo sanatti deebi'u. Biyyi kun yaa Waaqayyo biyya namoota baay'ee nyaachiftuudha. Biyyi kun yaa Waaqayyo biyya namooti baay'een dhufanii keessatti jireenya argatanidha. Garuu yaa Waaqayyo jireenyatu jira jedhanii taa'u. Ati garuu Waaqa jabaadha. Namni sitti jiraatu hin badu. Namni sitti jiraatu hin yeella'u. Namni sitti jiraatu hin qaana'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo warra hubannaa kee hin qabne gara hubannaatti deebisi. Warra ulfina kee hin beekne gara ulfina kee beekuutti deebisi. Ati hin dhuftaa Yesuus deebitee biyya lafaa kanarra. Wantoota macaafa qulqulluu keessatti dubbatte hundumtu raawwatamaa jira. Wanti hafe xinnoodha. Waan baay'ee ta'aa jira. Sochiin lafaa ta'aa jira. Waraanni ta'aa jira. Badiisii akka tasaatti dingata ta'u dhufaa jira. Argaa jirra. Dubbiin keessa kana nutti hima. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo biyya lafaa kanarratti yaa Waaqayyo warra sin beekne warra karaarraa badanii jiran warra yaa Waaqayyo ulfina kee hin beekne ulfina kee beekuutti akka isaan deebi'an godhi. Araara keetiin mana isaanii yaadadhu. Nagaa keetiin mana isaanii yaadadhu. Jireenyi saba kanaa jireenyi biyya kanaa yaa Waaqayyo guddummaa kee haa himu. Ulfina kee haa himu. Maqaan kee irratti haa beekamu. Gooftaa karaa hundumaatiin saba kana gargaari. Qabeenyaa isaanii iddootti haa deebi'uuf nagaan isaanii iddootti haa deebi'uuf araarri kee mana isaanii haa yaadatu. Yaa Waaqayyo akkuma kana warra gaddi mana isaaniitti galee gooftaa ati beekaadha yaa Waaqayyo. Ati amanamaadha, ati guddaadha, ati hin dogoggortu baroota keessatti. Inni kaan biyya lafaa kana hin dhufa. Inni yeroon isaa biyya lafaa kanarraa hin deema. Ilma Waaqayyo Yesuus Kiristoosatti waan gootu beekta. Namni maaliif akkas goota jedhee siin mormuu danda'u tokko iyyuu hin jiru. Hojiin kee amanamaadha. Dubbiin kees jiraataadha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin maatii kana ati jajjabeessi. Maatii kana ati jajjabeessi. Karaa hundumaa maatii kanaaf jajjabinni haa ta'u. Karaa hundumaatiin yaa Waaqayyo mana isaanitti warri gaddi gale jajjabinni si bira haa ta'uufi. Namni yeroodhaaf nama jajjabeesse nama biraa deema. Ati garuu yeroo hundumaa nama jajjabeessita. Maqaa Yesuus Kiristoosiin araarri keef jajjabinni keessaaniif haa baay'atu. Galanni siif haa ta'u. Mana kana keessa ta'anii yaa Waaqayyo garaan isaanii gadda kan qabu kan bu'aa jiran kan yaaddoo qaban iji kee mana kana keessatti haa ilaalu. Maatii garaan isaa gadda qabu maatii garaan isaa dhiphina keessa jiru maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ati ilaali. Jireenyi saba kanaa fuula kee duratti kan wal qixxaate haa ta'u. Haati mana abbaa mana jalatti abbaan mana haadha manaa irratti. Ijoolleen maatii jalatti yaa Waaqayyo karaa hundumaatiin nagummaatti haa eegamanii. Barri jireenya isaanii fuula kee duratti kan bareede haa ta'u. Qabeenya isaanii kan saamu lubbuu isaanii kan gaadu. Lafee isaanii cabsuu dhiiga isaanii dhangalaasuu kan barbaadu. Foon isaanii bursuu kan barbaadu ergaan dukkanaa biyya kana keessa qabatee jiru. Kan mana kee keessatti itti naafee jiru. Kan fuula kee duratti itti naafee jiru. Maqaa Yesuus Kiristoosiin irraa kan diigame haa ta'u. Waan kana gootuuf galanni siif haa ta'u. Akeeki kee waan raawwatuuf galanni siif haa ta'u. Nagaan kee waan saba keenyaaf deebi'uuf galanni siif haa ta'u. Waan hundumaatti irratti waan nu dhageesse maqaan kee ulfaatu. Sagalee kee ganama kana iddoo kanatti dubbatame. Garbicha kee iddoo kana dhaabatee dubbii kee dubbateef ayyaanni kee haa baay'atu. Kana caalaa yaa Waaqa jireenya isaa keessatti dubbii kee dhangalaasi. Karaa hundumaatiin warra ol jedhanii gadi jedhanii mana kee keessatti tajaajilan ati eebbisi. Jireenyi saba keenya hundumtu fuula kee duratti kan bareede haa ta'u. Waan nu dhageesseef galanni siif haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Mee harka keessaa walitti rukutaa Waaqayyoon galateeffadhaa.